Bartoota nagaa keessanii kun barnoota diinagdee yookaan barnoota ikoonomiksii kan kutaa 9 hanga kutaa olaanaatti jirudha. Sababiin isaa kun seerota ikoonomiksii yookaan seerota diinagdee waan odeessuuf kutaa gadaanaadha. Kutaa 9 irraa jalqabee hanga koolleejjiitti barnoota isin gargaarudha. Ani Balaayin jedhama. Guyyaa har'aa boqonnaa 2 jalatti theory of demand and theory of supply kan jedhu yeroo darbe theory of demand jalatti seerota dimaandii yookaan the law of the demand kan jedhu seerota bittootaa haala isaan gatii wantootaatiin walitti dhufeenya isaan qaban, fakkeenyaaf gatii wantootaa yoo dabale bittoonni akka hir'isu, gatii wantootaa yoo hir'ise bittoonni akka dabalu fi akka walitti dhufeenyi isaanii walitti dhufeenya faallaa akka ta'e, akkasumas Elasticity kan jedhu laallee turre. Achi jalatti Elasticity of the demand kan jedhu yookaan deebii warroonni bittoonni jijjiirama piraayisiitiin yookaan jijjiirama gatii irratti dhufuun argisiisan yoo piraayisii wantootaa dabale bittoonni akkam akka ta'an, akkasumas piraayisii yookaan gatiin piroodaktota yookaan wantoota adda addaa garaagarummaa akka qabuu fi bittoonnis deebiin isaan deebisan yookaan amalli isaan argisiisan akkasuma garaagarummaa akka qabu laallee turre. Kana malees theory of demand yookaan immoo dimaandii warroonni affeektii godhan yookaan dimaandii warroonni akka namoonni akka bitan yookaan akka dabalan yookaan akka hir'isan wantoonni isaan godhan or determinants of the demand kan jedhamu fi kan kana fakkaatu laallee turre. Yeroo har'aa kana immoo yookaan sa'aatii kanatti immoo maal laallaa theory of demand kan jedhu jalatti elasticity hafe innis income elasticity of demand kan jedhu hin ilaalla. Ibsa isaatii fi haala kamiin akka inni jijjiirama argisiisu ilaallaa. Isatti aansee immoo guyyuma irraa theory of supply jechuun maal akka ta'e, the law of supply akkam akka ta'e ni ilaalla. Kanaaf haala gaariidhaan akkana dhaggeeffattanii fi yoo yaada qabaattan immoo yaada keessan akka barreessitanii jedha. Inni lammaffaan akkuma kanaan dura arginetti inni lammaffaan income elasticity of demand jedhama. Income elasticity of demand kan jedhamu kun it measures responsiveness of demand to change in income. Maal safaraa yoo inkaamiin dabale yookaan yoo inkaamiin yookaan galiin dabale yookaan galiin yoo hir'ate fedhiin namoota waa bituun isaanii fedhiin namootaa akkam ta'a kan jedhu kana nutti argisiisu yookaan kan nu safaruu jechuudha. Income elasticity of demand jechuun. Foormulaan isaa income elasticity of demand qixxeetaa percentage change in quantity demand over percentage change in income. Kana jechuun maal jechuudha? Quantity demand har'aa hir'isuu quantity demand kaleessaa over quantity demand kaleessaa baay'isuu 100 jechuun percentage change in quantity demand jechuudha. Kophaatti waggaa calculation isaa ilaallu akkuma kanaan dura beektanitti. Percentage change in income jechuun inkaamii har'aa
hir'isuu inkaamii kaleessaa yookaan galii kaleessaa over galii kaleessaa baay'isuu 100 jechuudha. 100 waggaa baay'ina parsantii ta'a. Change kan jedhu yookaan deeltaa hin jennuun kun immoo kan har'aa hir'isuu kan kaleessaa over kaleessaa jechuudha. Kana haala kanaan argachuu dandeenya. Yookaan immoo change in quantity demand over change in income times income over quantity jennee to'ii haala kanaan income elasticity of demand kan jedhu argachuu dandeenya. Point income elasticity of the demand. Income elasticity of demand kanarratti produktota adda addaa amaloota adda addaa yookaan namoonni yookaan bittoonni inkaamii isaanii irratti hundaa'anii fedhii adda addaa argisiisu. Fakkeenyaaf income elasticity of demand greater than irra guddaa tokko jechuun good is a luxury good jechuudha. Luxury good jechuun yookaan qinxoot kan jedhamu kan bashannanaa fakkeenya tan akka konkolaataa fi kan kana fakkaatan argisiisaa jechuudha. Yoo maal ta'e maal jechuu keenya income elasticity of demand jechuu greater than one jechuu maal jechuu keenya. Waggaa akkana jennu inkaamiin keenya parsantii ta'e yoo dabale dimaandiin keenya immoo parsantii sanii oliitiin dabala. Inkaamiin keenya parsantii fakkeenyaaf inkaamiin keenya parsantii 10 yookaan galiin keenya parsantii 10 yoo nu dabale fedhiin nuyi luxury goods fakkeenyaaf tan akka konkolaataa bituu tan akka wantoota akkas akkasii akka warqii bituu inkaamiin keenya parsantii 10 yoo dabale illee nummoo fedhiin keenya parsantii 20 dabala jechuudha. Kun yoo akkana ta'e income elasticity of demand greater than one yoo ta'e gudiin kun maal jedhama luxury good jedhama jechuudha. Sababni isaa maaliitiif namoonni inkaamiin isaanii yoo sirrii dabale wantoota hambiraa wantoota dabalata ta'e bituudhaaf sensitive ta'uu jechuudha. They are very sensitive ta'uu jechuudha. Kan biraa if income elasticity of demand is less than one ta'ee to'ii positive yoo ta'e kun immoo the good is necessary good jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha income elasticity of demand keenya parsantii 10 yoo dabale normal good yookaan necessity good kan jedhamu immoo fedhiin nuyi bituu keenya parsantii 3 qofaan ta'a jechuudha. Yookaan isaa oliin hin binnu yookaan immoo qixxee isaatiin hin binnu. Maaliif hamma itti fayyadamnu qofa hamma nu barbaachisu qofa binnaa jechuudha. Kan argisiisa. Parsantii xiqqaadhaan bituu keenya argisiisa. Inkaamiin keenya guddaa yoo ta'e normal good yookaan necessity good kan jedhamu xiqqaa binnaa jechuudha. Xiqqaa binnaa jechuudha. Tana biraa if income elasticity of demand is less than zero that means negative yoo ta'e the good is inferior good jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha inferior wantoota gatiin isaanii xiqqaa ta'e yookaan immoo wantoota baay'ee gadaanaa ta'an uffata durii fakkeenyaaf yookaan immoo nyaata gadaanaa tan akkas akkasii ta'a jechuudha. Inkaamiin keenya less than zero kan ta'u ta'e income elasticity of demand keenya less than zero kan ta'u ta'e kun income elasticity of demand jalatti haala inkaamii keenyatiin fedhii nuyi wantoota bituudhaa qabnu jechuudha. Yoo inkaamiin keenya greater than proportionally yoo inkaamiin keenya kan dabalu ta'e inkaamiin keenya parcent ta'e yoo dabalu ta'e fedhiin nuyi wantoota bituu wantoota kan akka konkolaataa luxury good jedhamu bituudhaa kaachuu keenya baay'ee guddaa ta'uu argisiisa. Yoo inkaamiin keenya parcentuma 10 illee dabalee less than one ta'ee positive yoo ta'e necessity good xiqqoo akka binnu baay'ee inkaamiin keenya guddaa yoo ta'e iyyuu necessity good amma nu barbaachisu bichaa akka binnuu fi income elasticity of demand less than zero yoo ta'e immoo inferior good akka binnu yookaan nyaatota gadaanaa akka binnu kan argisiisu
jechuudha. This is point income elasticity of the demand jennee haala kanaan qoonnaa jechuudha. Tan itti aanu cross price elasticity of demand measures how much the demand for product is affected by change in price of another goods. Kan jechuun maal jechuudha? Cross price elasticity of demand jechuun cross jechuun kanan biraatirraan jechuudha. Crossii goonee too'ee an biraa hoggaa laallu jechuudha. Kun maal argisiisa yookaan immoo maal safaraa? Piraayisiin hanbiraa fakkeenyaaf piraayisiin gara biraa yoo piroodaaktii biraa yoo dabale nummoo piroodaaktii kanaaf fedha akkamii akka argisiisnu kan nutti argisiisudha. Price of cross price elasticity of the demand jechuun how much the demand for product is affected by change in price of another good. It measures how much the demand for product is affected by change in price of another good. Amma nuyi productii duraan binnu tokko yoo piraayisiin productii biraa kan jijjiiramu ta'e fedhii nuyi productii duraan binnu san irratti qabu hammam akka ta'e kan argisiisu immoo cross price elasticity of the demand jedhama. Ilaalla. Cross price elasticity of the demand akkamitti argannaa? Income elasticity of or cross elasticity of xy is equal to change in percentage change in quantity of x over percentage change in price of y is equal to quantity of x1 minus quantity of x0. That means quantity of x1 jechuun x1 har'aa price har'aa yookaan quantity har'aa hir'isuu quantity kaleessaa over price har'aa tawwaayii productii biraa jechuudha. Price kaleessaa kan price productii biraa baay'isuu price productii biraa kaleessatii fi quantity biraa kan kaleessaa jennee akkanatti cross price elasticity of demand barbaannaa jechuudha. Cross price elasticity of demand for substitute goodiin kanaafuu akkuma kanaan dura jenne wantoonni related goods warroonni jedhamu kun yookaan warroonni productii akkasii ta'an kun kan akkam akkamiiti? Substitute goodii jira, complementary goodiin jira, unrelated goodiin jira. Isaaniif tan akkamitti argisiisaa kan jedhu ilaallaa jechuudha. Cross price elasticity of demand for substitute goodies positiividha. Cross price elasticity of demand for substitute goodies positiividha. Kana jechuun maal jechuudha? Yoo piraayisiin piroodaaktii tokkoo asitti kan dabalu ta'e amma fakkeenyaaf piraayisiin bunaa yookaan kan koofii yoo kan dabale ta'e piraayisiin isaa kan dabalu yoo ta'e dimaandii substitute goodii yookaan namoonni gara fedhiin buna dhiisanii gara shaayiitti deemuu isaanii hin dabala jechuudha. Kanaafuu maal jechuudha? Piraayisiin bunaa hoo asitti dabalu ta'e dimaandii shaayii hin dabala jechuudha. Dimaandii shaayii yookaan dimaandii shaayii dhuguu keenyaa hin dabala jechuudha. Maaliif asitti piraayisii waan dabaleef namoonni kana dhiisaniit yookaan fedhiin namootaa kana dhiisanii garamitti deemu gara shaayiitti waan deemaniif dimaandiin isaa hin dabala jechuudha. Kanaaf positive relationship qaba jechuudha. Kun positive relationship qaba. Kan wajjin positive relationship qaba? Price of current goods, price of coffee, for example, they are substitute waan ta'aniif wal bakka waan bu'aniif price of the coffee increase, the demand for tea increase. Kanaafuu gar tokkotti waan deemaniif positive relationship qabu jechuudha. What about complementary goods? Ilaalla isa immoo negatiiviidha. The cross price elasticity of demand for complementary goods is negatiividha. Kana jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf piraayisiin konkolaataa yoo dabale demand for oil naafxaa warroonni fedhiin naafxaa bituu hin hir'ata. Asitti piraayisiin konkolaataa waan yaalaa dabaleef namoonni konkolaataa hin bitanii jechuudha. Konkolaataa asitti hin bitanii piraayisiin dabale jechuun naafxaa immoo bittoonni naafxaa immoo maal godhu hin hir'atu jechuudha.
hin hir'atu jechuudha. Asitti piraayisiin hin dabalee achitti bittoonni naafxaa hin hir'atu. Kanaaf negative relationship qabu jechuudha. Kun immoo in opposite of substitute goods negative relation. Maaliif gara tokkotti waan hin deemneef. Piraayisii yoo dabale piraayisiin naafxaa yoo dabale or piraayisiin konkolaataa yoo hin dabalu ta'e dimaandiin yookaan fedhiin bittootaa yookaan bittoonni naafxaa hin hir'isu. Negatiividha jechuudha. Price increase, demand for oil is decrease waan ta'eef they are negative related jenna. Tanittaan are related goods. The cross price elasticity of demand for unrelated good is zero. Maal jechuudha kun? Unrelated good jechuun maal jechuudha? Kanaan dura maal laallee substitute good jechuun warra bakka wal bu'an. Complementary good jechuun immoo warra wal malee hin deemne, warra wal malee socho'uu hin dandeenye. Fakkeenyaaf caammadhaaf kaalsii yoo caammaniif kaalsii wal faana warra deemanidha. That is complementary goodidha. Konkolaataadhaa fi naafxaa yookaan immoo gaazii konkolaataa warra wal faana deemanidha. Warroonni substitute good jedhaman immoo warroota wal fakkaatan yookaan warroota wal bakka bu'an jechuudha. Fakkeenyaaf peepsiidhaa fi kookaa-kollaa, bunaa fi shaayee yookaan immoo warroonni wal bakka bu'uu danda'an tan akkamiiti loomiidhaa fi burtukaana fi kan kana fakkaatan immoo maal jedhamu substitute jedhamu jechuudha. Kuni relationship isaanii positiividha. Warroonni complementary negatiividha. Warroonni unrelated good jedhaman immoo warroota sirma wal fakkaanne jechuudha. Fakkeenyaaf konkolaataadhaa fi warroonni wal bakka hin buune jechuudha. Konkolaataadhaa fi zayitii nyaataa. Konkolaataadhaa fi zayitii nyaataa. Kun wal fakkaatan. Unrelatedidha. Warroonni akkanaa unrelatedidha. Bunaa fi aannan wal fakkaatan yookaan wal bakka bu'uu hin danda'an zeeroodha. Bunni tansuusii nama qabsiisu yookaan immoo waan addikshinii nama qabsiisu yookaan si'eessitu waan ta'e aannan waan biraa. Bishaanii fi buna, bishaanii fi alkoolii adda addaa warra wal fakkaanne jechuudha. Kuni cross price elasticity of demand for related goods isaanii zeeroodha. Kun yoo dabale sun dabalan jechuun dandeenya. Indeterminate. We cannot identify which one is which. So this is zero relation jedhama. Kun waan isinii galee natti fakkaata. Yoo isinii galuu baate koomentii irratti akka barreessitan abdiin qaba. Kanaaf karboonni kun tan akkasiiti jechuudha. Sadeen isaaniitu. In this diagram, the quantity of oranges are measured along x-axis and the price along y-axis. The supply curve slopes upward as we go from left to the right. That means as the price rises, more is offered for sale and vice versa. Kanaafuu rightward jedhama. Gara mirgaatitti gara leftitti from the left to rightidha. Gara bitaatti gara mirgaatitti ol deema jechuudha. Kana jechuun price increase quantity supplied yookaan dhiyeessitoonni increaseidha. Akkuma definition irratti akkuma ibsine san jechuudha. Supply function jechuun immoo mathematical relationship yookaan argisiisna jechuudha. Supply is equal to F the function of price jechuudha. Where S is quantity supplied, P is price of the commodity jechuudha. Price wantoota supply irratti positive relationship qabaata. Supply irratti demand irratti garuu negative relationship qabaata. Kanaaf negativeidhaan ta'a jechuudha. Slopein isaa negative ta'a jechuudha. Kan biraa market supply. Market demand kanaan dura maal jennee individualonni yookaan namoonni dhuunfaa bakka tokkotti walitti dhufanii to'ii gabaa uumuu kanaaf market demand jenna. Ammas market supply jechuun derived by horizontal adding the quantity supply of the product by all seller at each price dha. Kanaan dura akkuma dimaandota yookaan bittoota baay'ee isaanii takka isaanii walitti daanee to'ii gabaa goonu akkanas immoo walitti supplyoota walitti daanee gabaa goonaa jechuudha. Akkuma kanaan dura
derivation of market supply of good X fakkeenya price per unit quantity supplied by seller 1 seller 2 seller 3 jenneet sadeen kan waggaa walitti daanu gabaa uumuu jechuudha. Isaan immoo market supply per week pricing isaa gaafa 5 ta'e per unit akkittiin pricing gaafa 5 ta'e market supply per weekiin 34 ture gaafa price isaa 4 ta'u 30.5 ture gaafa pricing immoo hir'achaatii deemu maarkeettiin illee akkasuma keessa hafaa deeme namoonni gurguruu amma dheet hafe fakkeenyaaf amma tokkoffaadhaa fi sadaffaa kanarratti gara sadaffaatitti ilaallu tokkoffaadhaatti nama 11 turaniiyyuu abbaan tokko 15 ture abbaan lammaa 8 turanii walitti 34 turanii gaafa sadaffaa ilaallu abbaan tokkoffaa seelerii tokkoffaa gubbaarratti 8 bichaa ture achirraan amma meeqa ture 11tti irratee achi 5tti irratee akkasitti 25 taanee dhumarra 12 qofa ta'anii jechuudha. Maaliif piraayisiin fi sapilaayiin positive relationship akka isaan qaban yoo inni piraayisiin dabale sapilaayiin isin dabalaa yoo piraayisiin irrate sapilaayiin isin irrataa maarkeetiin baay'inni gabaatis ammasuma irrataa jechuudha. Baay'inni gabaa wantoota dhiyeessu warra dhiyeessutaatis akkasuma irrataa jechuudha. Kun kan argisiisa. Tan ittaanu determinants of the supply determinants of demand ilaalleerraa fakkeenya fan akka piraayisii faa kan jedhuu fi wantoota kan fakkaatu dimaandii akkamitti affeektii akka godhu kan warroota bittoota maaltu affeektii godha akka isaan baay'ee bitan akka isaan xiqqaa bitan maaltu isaan godha kana jechuudha. Determinants of supply jechuunis akkasuma akka isaan baay'ee dhiyeessitoonni akka baay'ee dhiyeessan akka dhiyeessitoonni baay'atan yookaan akka dhiyeessitoonni immoo hir'atan kan godhu maal faadha kan jedhu nutti argisiisa. Apart from the change in price which causes a change in quantity demanded, the supply of a particular product is determined by the following. Fakkeenya price of the input dha. Price of the input or cost of input jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko namni daakuu gabaatti dhiyeessu yoo jiraate price of the input isaa gatii midhaan dheedhii saniiti. Price of the input fakkeenya namni tokko daakuu qamadii yookaan daabboo kan dhiyeessu yoo ta'e daabboo tolchee kan dhiyeessu yoo ta'e piraayisiin qamadii isa affeektii godha akka inni dabaluuf akka inni hir'atu. Fakkeenyaaf piraayisiin qamadii yoo hir'ate price of inputiin yoo hir'ate sapilaayiin hin dabala. Maaliif gatii rakkasaa waan bituuf baay'ee dhiyeessaa jechuudha. Ammoo teekinooloojiidha. Yoo teekinooloojiin gaarii ta'e maaltu uumama jechuudha. Teekinooloojii yoo sirriitti gaarii ta'e fakkeenyaaf qotiyyoodhaan namni qotu tokko yoo tiraakteraan kan qotu ta'e gabaadhaaf midhaan baay'ee dhiyeessa. Namni kanaan dura teekinooloojii itti fayyadamee dhiyeessu fakkeenyaaf tiraakteraan kan qamadii midhaan dheedhii qotu ta'e amma immoo tiraaktera dhiisee qotiyyoodhaan kan qotu yoo ta'e dhiyeessin inni gabaatti dhiyeessu hin xiqqaata. Price of related goods akkasuma price of related goodiinis affeektii asirratti qabaata jechuudha. Kun kan isin argattanidha. Aktiivitii gubbaa waan jiruuf kana isintu mataa keessan hin barbaade lafa ka'a. Maal akkasaa relationship akkamitti isaan akka seller expectation of price of the product. Fakkeenyaaf seller expectation of price of the product jechuun fakkeenya seeleriin fuulduratti gabaan piraayisiin piroodaktii tokkoo hin dabala yoo jedhe har'a maal godhaa sapilaayisaa hin hir'ata. Gabaan baasu har'a maaliif baaqooyi boodan hoggaa gatiin isaa sirriitti ol ka'een dhiyeeffadhaa'edha. Yookaan immoo fuulduratti gatii wantootaa yookaan gatiin piroodaktii isaa suni gadi bu'aa jedhee waan hawwatu ta'e fakkeenyaaf gatiin xaafii gadi bu'a jedhee waan hawwatu ta'e maskaramii kana keessa yookaan xiqimtii keessa yookaan idaarii keessa gatii wantootaa gatiin xaafii kiyyaa gadi bu'a waan ta'e amma daddafee tan gurguradhaa amma dafee gabaa baasa kanaaf sapilaayiin hin dabala jechuudha. Tax and subsidy kunis aktiivitii keessa jira haa ta'u garuu yoo taaksiin dabale sapilaayeriin hin hir'ata yoo taaksiin hir'ate sapilaayeriin immoo hin dabala maaliif taaksiin isarratti yoo hin dabalu ta'e gatii wantootaa jalaa ol kaasa gatii wantootaa ol ka'e immoo akka fakkeenya input irratti dhiibbaa qaba. Subsiidii gargaarsi yoo gargaarsi mootummaan akka isaan oomishan godhe oomishtoonni gabaadhaaf baay'ee dhiyeessu yoo akka isaan immoo
gargaarsa dhoowwate immoo akkasuma hin xiqqaatu. Kunis aktiviitii keessan keessa waan jiruuf kana difiniin isaa akka sirriitti deebistaniif laaltan yoo ta'uu baate immoo akka gaafirra kunoo kun nuun gallettan barbaada jechuudha. Number of sellers in market kun immoo gabaa keessa namoonni gurgurtoonni yoo baay'ate supplieriin hin baay'ataa, yoo xiqqaate hin xiqqaataa. Kun direct relationship yookaan immoo walitti dhufeenyi isaanii walitti dhufeenya directidha. Weather conditioning kunis activity keessan keessatti ilaaltu. Weather conditioning gaarii yoo ta'e yookaan haalli qilleensaa gaarii yoo ta'e dhiyeessitoonni gaarii ta'uu, haalli qilleensaa immoo badaa ta'e dhiyeessitoonni fakkeenyaaf midhaan qorri yoo dha'e dhiyeessitoonni hin xiqqaataa, yoo midhaan qorri dha'uu baate midhaan sirriitti firee godhate immoo dhiyeessitoonni hin dabalachuudha yookaan akkasumas weather conditioning immoo badaa ta'e immoo akkasuma hin hir'atu jechuudha. The effect of changing input price on supply of products kana anuma amma laalle kana an increase in price of the input such as labor, raw material, capital, it is causes decrease in supply of the product which is represented by the leftward shift of the supply curve gara keessatti as galaa jechuudha. Karvii gubbaadhatu galaaltan leftward ta'a hin hir'ataa jechuudha karaan biraatiin. Maaliif an increase in price of input yoo dabale maaliif bakka gatiin isaa waan dabaluuf namoonni warra bitanii dhiyeessuu danda'an waan kaan immoo maal jechuu danda'a amma gatii widdii kanaan bitee yoo nan oomishe anis ittiin dabala waan ta'eef bittootan argadhu jedhee waan hawwuufu hin hir'ata jechuudha. Likewise decreasing in input price causes an increasing in supply dha. Inputiin isaa immoo price yoo ta'e immoo opposite sanii ta'a jechuudha faallaa ta'a. Akkuma kanaan dura jenne. The effect of change in technology technology gaarii yoo ta'e dhiyeessitoonni gaarii ta'u jechuudha. Technology advancement enable farm to produce in the supply more in the market. Kanaafuu teknoolojii gaariitti yoo fayyadaman dhiyeessii gaarii jiraata waan ta'eef supplying hin dabala yookaan dhiyeessitoonni akka dabalanii fakkeenya akkuma kanaan dura fudhannetti yoo namoonni tiraakteraan kan qotan ta'e duraan qotiyyoodha warri qotan tiraakteraan yoo qotan dhiyeessiin akkasuma dabala jechuudha. Kana effect of change in technology an jedhu technological advancement the solo economic growth an jedhu gubbaarratti warroonni macroeconomics baratan immoo fuulduratti kanaan dura argitaniisti warroonni immoo ganaa barachaa jirtan immoo fuulduratti solo economic growthin kana akka efficiencies akka technology advancementiitti jedheeti dabaleera solo economic growthin productioniin akkamitti dabaluu danda'a jedhee ta'u lafa kaa'u jechuudha. Economic growthin akkamitti dabala kan jedhu irratti kaapitaala labarii jedhee raawwateet labarii irratti immoo efficiency an jedhu hin argitanii. Akkasuma teknooloojiin kun beezidha waan ta'eef boodarra immoo advaansiitti gaafa deemtan teknooloojii jechuun maal jechuu akka ta'eef akkamitti akka inni apply ta'u ilaaltan jechuudha. This shift the supply curve outward yookaan rightward'itti akka shiftii godhuudha. Warra waggaa hir'ate immoo gara leftward'itti akka hir'atu akka godhu kanaan duras laalleerra waan ta'eef. Ambira effect of change in weather condition akkasuma laalleerra yoo weather conditioning gaarii ta'e fakkeenya roobni gaarii yoo ta'e cabbiin hin jiraanne ta'e yoo qorri kan hin jiraanne ta'e dhiyeessitoonni baay'ee dhiyeessuu yoo kun hundumtuu immoo kan jiraatu ta'e immoo dhiyeessitoonni ofii isaaniitiifuu tan isaanii ta'uu waan hin arganneef gabaadhaan dhiyeessan hin xiqqaata jechuudha. Supply hin hir'ata jechuudha. Example other thing remain unchanged good weather condition boosts the supply of agricultural product. Fakkeenya agricultural product akkuma fudhannetti yoo weather conditioning gaarii ta'e dhiyeessitoonni gaarii dhufaa kana ta'uu waan nan garuu akkuma jenne opposite ta'a jechuudha. This shifts the supply curve of given agricultural product outward godha jechuudha. Gaarii waan ta'eef gara fuulduraatti rightward akka keessa supply dabalu godha jechuudha. Akkas But weather condition will have the opposite impact. Kun immoo gara keessatti akka ta'uu fi akka dhiyeessitoonni hir'atu godha jechuudha. But weather condition kana difini maalirratti ilaaluu dandeechu gara fuulduraa immoo advanced microeconomics kan jedhu waggaa ilaallu immoo kana akkamitti gara calculationitti naanna'ee akkamitti akka ta'u negatiifiin pozitiifiin isaa akkamitti akka ittiin hojjetamu fuulduratti jechuudha wal faana. Kanaan gara activity dhufna. Activitiin keessan akkuma kanaan dura haasa'aa turetti activitiin keessan tokko discuss how supply is affected by change in price of related goodidha. Related good akkamitti affect akka ta'u supply in argisiisa. Biraa immoo tax and subsidy ani kanaan dura akkuma ibsetti
garuu dabalataan isin sirriitti akka ibsitan sales expectation of future price of the product fuulduratti piraayisiin kiyya piraayisii wantootaa hin dabala yookaan hin hir'ata jedhee namni tokko seelarii yoo expectii godhu ta'e yookaan immoo kan asii fuulduratti akkas jedhee to'ii laalu yoo ta'e maal godhaati dimaandii har'a sappilaayii har'aati irratti maal dhiibbaa qaba akka dabalumoo akka irratti godha kan jedhu akka laaltan kana irratti karaa adda addaatiin laaluu danda'ama. The number of sellers in the market kan jedhu number of sellers in market keessa yoo baay'ate sappilaayiriin maal ta'a yoo xiqqaate immoo maal ta'a kan jedhu jechuudha. This is the end of today's program and I thank you for your views. Waan laaltaniif isin galateeffadha guyyaa irraa kanuma irratti raawwannaa. Yoo kan isin gargaaru ta'e yoo kan ifa ta'u ta'e subscribe akka gootan akka share gootan YouTube kiyya akkan kan ittaanus akkan itti dabalee dhufutti jechuudha. Yoo isin ani fayyadne ta'e anis maafan dabala. Yoo kan fayyadu ta'e garuu akkamitti natti argisiistu share subscribe like gochuudhaan natti argisiistu jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Yoo like gootan nu ta'eera nu galeera kanaafuu ani ittaanus itti fufii jechuudha. Yoo like hin goone yoo subscribe hin goone yoo comment hin goone yoo maan goone immoo nu fayyadu baay'ee nu fayyadu miti jettu kanaafuu akkas hoggaa jettan immoo garamtti deemi jechuu keessanii kun nuuf baay'ee salphaadha haala kanaan nuti baay'ee wal salphaa ta'eef kanarra dabarree irra warra jedhu immoo advanced microeconomics kan jedhu paartii nan biraa kiyyammoo hin jira afaan ingiliffaatiin achirratti koomentii gochuu dandeechuu yoo barbaachise afaan oromootiin advaansiisan odoo barannee odoo nutti himtee waan beektu odoo nutti himtee achirratti malee kun nuuf salphaadha jechuu keessan akka ta'in argaa jechuudha. Kan ittaanu maal barannaa elasticity of the supply jedhu ilaalla jechuudha. Elasticity'n ammas waan jiruufu.